شيء بارت واني خيستي واي artificial intelligence في definition سالا اللي تره بارتي لما فاو كي بارتي توانا خيستي واي types of artificial intelligence لالا نورد فانس نينجا ورين channel خينيا في ساراتاتن akkasumatti subscribe comment share godha gaafillee iyyuu jiraate gara commentiinis gara emailiinis nu gaafachuu dandeessanii galatooma ishii program keenya sagantaa keenya irraa haa eegallu asirratti bal'inaan sinema isteejoota level of stage geggeeffamuu hin bireessin irraa kute yoo garuu gaafiin isiniin galle jiraate comment godhuu dandeessu. Let us continue about types of artificial intelligence. Artificial intelligence are classified based on capability and functionality. Mal tunda adda qoodamuu danda'a capability and functionality. Dandeettii wanta tokko hojjechuutii fi wantoota hojjetan irra dhaabbatanii addaan qooduu dandeenya. Maashinni tokko asumatti gaafni isin gaafadha narrow artificial intelligence yoo ta'e deebii immoo reactive maashinii yookiin limited maashinii yookiin immoo theory of thinking theory of mind self awareness hin ta'uu danda'a. Maalirra waan hundaa'eef wantoota hojjetan irratti inni kun ammoo dandeettii waan sana hojjechuudhaaf qaban irratti hundaa'ee bakka lama qoodama. Based on capability, artificial intelligence are classified into these three ones: narrow, general, and strong artificial intelligence. Based on the function, artificial intelligence are classified into these four types: reactive machining, limited machining, theory of mind self awareness kanatti qoodamuu danda'anii jechuudha. Functionality irra dhaabbanni bakka afran kana qoodamu akkasumatti immas capability isaanii irra dhaabbanni bakka sadii qoodamu. Okay, let us see one by one tokko tokkommee halaallu isaan kanneen jechuudha gabaabinuma. Based on capability, weak artificial intelligence or narrow artificial intelligence. Inni narrow artificial intelligence kun jennu kun weak artificial intelligence idha. Narrow artificial intelligence is types of artificial intelligence which is ability to perform a dedicated task with intelligence. Rakkoo wanta ta'e tokko dedicated tasks with intelligence. The most common and current level of artificial intelligence are narrow artificial intelligence. In the world of artificial intelligence, yeroo ammaa kanatti artificial intelligence addunyaa irratti argamu maali? Narrow or weak artificial intelligence isa jennuun kanaadha. Inni kun maali? Sababni dedicated task intelligence one jedhamu perform dedicated task artificial intelligence ittiin jennuuf maali? Artificial intelligence cannot perform behind its field or limitations. Wanta haameef sana alatti hin hojjetu. Wanta murtaa'e sana hojjeta. Wanta murtaa'e sana keessa hojjeta. Boksii haameef sana keessa hojjeta jechuudha. As it is only trained for one specific task. Rakkoo specific task irratti wanta irratti boksii kana keessatti jaamee haame sanatti hanga sanatti maali ni hojjeta jechuudha. Narrow artificial intelligence isa jennuuni. Narrow artificial intelligence can fail in unpredictable ways if this goes behind the limitations. Wanta haameef sana ol yookiin boksii haameef sana alatti yoo goote maal ta'a fail ta'a hin hojjetu jechuudha. Good examples for the artificial intelligence are these ones: Apple, Siri, IBM International Business Master warreen jennu, Google Translate and akkasumatti illee playing chess namni kompiitaraan geemii fa'aa fayyadamee kompiitaraa waliin taphatee beeku fayyadaadha. Warreen kun maal jedhamu? Narrow artificial intelligence warreen jedhamanidha jechuudha. Maaliif wanta limitationii haameef sana ala ba'ee hin hojjetu. Sana alatti yoo darbee fail godha. Fakkeenyaaf patientiin tokko mana hakimaa keessatti akka hojjetu. Mana hakimaa keessatti waan tokko akka patientii tokko fuudhee garas deebisu gorana deebisu yoo create taame patientii kana fuudhee garas gorana deebisu malee dandeettii biraa kan inni godhu hin jiru. Waan biraa inni hojjechuu danda'u hin jiru jechuudha. Narrow artificial intelligence or weak artificial intelligence inni jennuun kanaadha jechuudha. Okay, inni isa biraatti haa dabarru. Inni biraa general artificial intelligence isa jennuuni. General artificial intelligence is types of intelligence that could perform any intellectual task with efficiency like humans. Akka ilma namaatti hojiilee beekumsa gaafatan intellectual task jechuun hojiilee beekumsa gaafatan yookiin dandeettii guddaa gaafatan, hayyummaa guddaa gaafatan efficiencies like humans akka namaatti efficiently ni hojjetu jechuudha. Akka namaatti kan hojjechuu danda'u. The idea
behind the general artificial intelligence to make such a system that could be smarter and think like humans. Smart machine isa jennuun yookiin smarter akka ilma namaatti yaadu kan jennuun maali? Warreen general artificial intelligence kanneenidha. Type yeroo general artificial intelligence kanaas jira. Currently ni jiramoo hin jiran addunyaarra warra kun yeroo ammaa kanatti isa jennuudha. There is no such system existing which could come under general artificial intelligence. Maashinoonni artificial intelligence kana keessatti isa general artificial intelligence jennu kana keessatti tajaajilan haga ammaatti create hin taane jechuudha. Can perform any tasks as perfect as humans. Akka ilma namaa perfect warreen hojii ta'an kan hojjetu hin uumamnedha. Maybe waggoottan 20 dhufan keessatti waggoota ta'an 20 keessatti dhufuu danda'an jedhamanii jiru. Inni kun researchii jala kan jirudha. Researchii jala kan jiru jechuun qorannaa yeroo ammaatti kan addunyaa irra tajaajilu. Worldwide researchers are now focused on developing of machines using general artificial intelligence. Researchoonni addunyaa irra jiran yeroo ammaa kana kan itti hojjechaa jiran maashina akka namaatti yaadu, akka namaatti hojii efficiently hojjetu haa create goonu jedhamee under research jira. Maybe waggoottan 20 akkas keessatti maashinni akkasii uumamuu danda'a jechuudha. Another ones are strong artificial intelligence or super artificial intelligence. Inni super yookiin strong artificial intelligence jennu kunoo maalidha? Inni jeneraaliinu yeroo ammaa kana addunyaa irratti hin argamu jechaa jira. Garuu super sanuma caalaa superiin kun yookiin strongiin kunoo argama addunyaa kana irra kan jiru. Okay, let us see this one. Super artificial intelligence are levels of intelligence of a system that which machines is could surpass human intelligence. Surpass artificial intelligence. Surpass means surpass the abilities of human being. Inni kun dandeettii ilma namaa sanaa ol kan jedhamu jechuudha. Can perform any task better than humans. Inni reefan tana general jennu like human jennu akka ilma namaatti kan hojjetu. Inni kun garuu waan ilmi namaa yaadu is a cognitive property dandeettii yaaduu sammuu mental thinking jedhan nama sana caalaa deemee kan yaadu jechuudha. Hanga namni yaadu sana caalaa deemee kan yaadudha. This refers to aspects like general wisdom, problem solving, creativity, wantoota haaraallee create kan godhu maashinni kana create kan ta'e keessatti ta'u super artificial intelligence kan jennudha kana jechuudha. These super artificial intelligences are still hypothetical concepts of artificial intelligence. Sadarkaa yaadaatti jira. These ones are hypothetical concept. Sadarkaa yaadaatti malee such like artificial intelligences cannot be built throughout this world. Yeroo ammaa kana kanatti addunyaa irra jirru kana keessatti such like machines are not developed. Another ones are the classifications that based on functionality. Functionality is according to artificial intelligence. Okay, based on functionality, artificial intelligence are classified into reactive machines. Another ones are limited memory, theory of mind, and self-awareness. Okay, let us see one by one. Reactive machines again. Reactive machine. Purely reactive machines are the most basic types of artificial intelligence. Such artificial intelligence systems do not store memories or the past experiences for future actions. Bakka kana naa qabadda zika yaazudha. Garta argu dhihoonaa godha afaan Amaariffaan kan jira. Amaariffaanis yoo barbaachisaa ta'e yeroo biraa maxxansa as bira naa qabadda ishee reactive machines kan jiru kan. Reactive machine kun memory darbe wanta ammaan tana hojjete irratti waan tokko haa'ee maali experience wanta achirraa baratu kan inni store godhu hin jiru. Sababa kana reactive machine kun maali wanta sana hojjete yeruma sanaaf hojjeta dabareenaan isa amma hojjetu kan hin yaadatu. These machines are focus on current scenarios. Wanta ammaan tana ta'e moment irratti qofa waan amma hojjetamaa jiru qofa irratti focus godhu malee experience waan amma hojjetu kanaan boodaaf hin kaa'u jechuudha. Boodaaf kaa'ee ittiin deebisee hin hojjetu waan kana. Akka fakkeenyaatti kan ta'u maali IBM Deep Blue System warreen jedhaman International Business Machine warreen akkana kun ammas Google AlphaGo warreen jedhaman kun warra akka example reactive machine ta'anidha. IBM inni jennu kun wantoota
biyyoota garaagaraa gidduutti olii geggeejjibuuf gurguruuf nu gargaachisu maashinoota kanaadha. International business machines jennuun inni akkanaa kun reactive machine wanta amma irratti hojjenne maaltu irratti hojjetame jee wanni inni yaadatu hin jiru. Hojjetamee darbinaan darbeera reactive machine jennee jechuudha isa kanaa. Inni biraa limited memory jedhama. Limited memory kun isa sanarraa kan ittiin adda ta'u maali? Haa jennee wal cinaa qabnu ilaallu. Let us compare this with reactive machines. Okay, limited memory gaafa jennu maali? Machines can store past experiences. Past experience wanta amma dalagee darbe kana ni qaba. But store only for a short period of time. Yeroo gabaabduu qofaaf qaba. Some data for a short period of time. Yeroo gabaabduuf qaba malee lose godhin illee. These machines can use the store data for a limited time period only. Yeroo gabaabaa qofaaf qaba malee continuously wanta reefu wanta hojjetu kana hin qabu. For a short period of time, limited memory machines can store past experiences. Wanta past experience wanta darbe san ni haa jechuudha. Fakkeenyaaf self driving cars. Self driving cars inni jennu makiina ofiisiitiin autonomous vehicles jennu ofiisiitiin kan deemtu. Karaa amma irra darbite kana yoo yeroo kana irras deebite ni yaadate jechuudha. Maaliif asirraan darbe kan jiru ni yaadate. Inni akkanaa kun limited memory jedhama. Okay. Theory of mind yoo jennu hoo. Theory of mind artificial intelligences should understand human emotions, the people beliefs, the ability to interact social like humans. Nama hojii walii galuu danda'a. Aartii yoo fuula guurtee jettu akkasumatti immas wantoota itti amantu maal hunda isaa kan hubatudha. Kana jechuun akka namaa. This type of artificial intelligence is still not developed. Akkuma reefu kana jennu still not developed. Jalqaba yeroo duraa jalqabnu maal jeen jira? Artificial intelligence based on capability and based on functionality qodamaa jiran je. Machine limited memory ta'e tokko functionality isaa akkasumatti immas garasitti capability isaa jalatti naaroo ta'uu danda'a general artificial intelligence ta'uu danda'a. Inni sammaali dandeettii isaatii fi wantoota hojjetan irratti adda qodamaa jira. Kan irratti adda qodamaa jira. Okay, this limited memory artificial intelligence still not developed under research warreen jennuun kana warra kun hanga ammaatitti develop warreen hin ta'inidha. Warra kana theory of mind the next one is self awareness. Isa self awareness jennuudha inni biraa. Self awareness ka jennu maali? Self awareness artificial intelligence is the futures of artificial intelligence. Inni kunis akkuma super intelligence sana akkuma super or strong artificial intelligence sana wantoota sadarkaa yaadaatti ganaa fuula duranii dhufan jaaman yaadanii self awareness maashinni ofuma isaatiin aware of godhuu danda'u. Maashinni ofii isaatiin aware of godhuu danda'u super intelligence kan qabu dandeettii yaaduudhaan namaa olitti dhimma namaatti olitti kan qabu maali? Self awareness artificial intelligence fayyadamuu kana jechuudha. This such like artificial intelligence does not exist. Reality still. Hanga ammaatti hin jiru. These ones are hypothetically concept. Sadarkaa yaadaatti jira malee hin jiru inni maashinni akkanaa kun hanga ammaatti jechuudha. Okay, type in artificial intelligence dha kanneen fakkaata. Irra deebiin al takkisanii tuttuqa. Artificial intelligence machine artificial intelligence bakka lama qoodamanii types of artificial intelligence are classified into this ones based on capability classified into 3 and based on functionality classified into 4. Kan ilaallechu bakka sadii kan qoodamu capability isaa irra hundaa'e naaroo yookiin naaroon maal jedhama? Weak artificial intelligence jedhama. General artificial intelligence kun ammoo dandeettii ilma namaa yaaduu wajjin kan wal gitu kan qabaatu. Strong ammoo ganaa sadarkaa yaadaatti warreen kun maali? Still not developed lamaan kun warreen developed hin ta'inidha gamma. Okay, reactive machine hoggannu maali? Reactive machine yeroo gabaabduudhaafis maal ta'e experience darbe hin kaa wanta dara hojjetee darbe garuu limited kan jennu kun xiqqoo ishee nafa. Theory of mind emotion namaatu kan hubatu akkasumatti immas belief namaa kan hubatu. Self awareness hanga amma develop kan ta'e super intelligence kan qabu fuula duratti sadarkaa yaada kan jiru research kan jirudha jechuudha kun. Okay, the next one is how human beings think. How humans think. Ilmi namaa akkamiin yaada kan jiru halaallu. What is needed to express the thinkings of human being here. Ilmi namaa akkamiin akka yaadu kaasuun maaliif barbaachisa?
sababiin isaa artificial intelligence nu replicates human intelligence jedha. Dandeettii ilma namaa akka ilma namaa fakkeessanii meeshaa maashinaa akka ilma namaatitti waan tokko hojjetu. Sababa kana asitti human ilma namaa akkamii yaada kan jiru kaasuun barbaachisaadha. Okay, intelligence or the cognitive process composed of 3 main stages. Intelligence and the cognitive process. Cognitive process means mental thinking. Namni sammuu isaa keessatti yaada gamaa gamana deebisee wantoota gamaa gamana deebisee yaadu sana fakkeenyaaf asitti teessoon tokko wanna dura ta'aa jiraate teessoo ta'uu waan kanaa dura ni ilaala. Ergaan laalee booda gara mataa kootti hin fide wanta kun teessoodhaan jedha. Maaliif teessoon duraan beeku waan teessoon akkana jee waan hin beekuuf gara mataa kootti fideen wanni kun teessoodha jedha. Namni tokkos duraa dhufu yeroo duraa ni argita. The first stage is what? Observes and input information or data in advance. Jalqaba laaltaa wanta laalte sana gara mataa keetii fidda. Gara mataa keetii fidda. Fakkeenyaaf viidiyoo ammaan tanaan isinii ta'e hojjechaa jiru kanarratti viidiyoo malaalaa jirtan kanarratti otoo viidiyoo kana ilaaltan ta'e wanti viidiyoo kanarra mul'atu gara mataa keessanitti isin hin dhufu. Jalqaba ni ilaaltu gara mataa keessanii isin dhufu. Interpret and evaluate input that is received from surrounding environment. Wanta laaltan kana fakkeenyaaf asirraa koorsii artificial intelligence barachaa jirtu. Artificial intelligence kana laaltanii gara mataa keetii fiddanii madaalta. Erga interpret and evaluate goote booda maal goota? Conceptii isaa yookiin yaada isaa qabatte jechuudha. Another ones are making decisions as a reaction towards what you receives and input and interpret or evaluate. Wanta laali argee evaluate godhee yookiin sanarratti aha kun qabachuun qaba. Ay conceptiin inni barsiisaa jiru kun asirratti naata kana qabachuun qaba. Decide godheera. Yoo conceptiin kun naanta waa hin qabadu wantoota kanneen keessa darbuu qaba. Ilmi namaa yaaduudhaaf jechuun wantoota kanneen keessa darba jechuudha. Akkamitti yaada ilma namaa kana gara maashiniititti gara artificial intelligence fin mapping human thinking to artificial intelligence components. Dandeettii ilma namaa yaaduu kun gara maashiniititti akkamitti dhufaadha. Okay, because artificial intelligence are science of stimulating human thinking, it is possible to map human thinking stages to a large or the components of artificial intelligence. Gara artificial intelligence fiduu dandeenya. Maali jenna artificial is manuva replicate human intelligence. Dandeettii ilma namaa kana replicate godhaa jira. First stage, second stage and third stage jira. Okay, first stage keessatti isuma sol ilaalleedha. Gabaabinaan isiniif hin irratti. Humans acquires in first stages, humans acquires information from the surrounding environment through human sense. Maali ilmi namaa naannoo isaati irratti wanta naannoo isaati argamurraa qaama miiraatiin haa ta'u ija isaa maal hundaanuu maal godha daataa gara ofiititti fida gara mataa ofiitti galcha. Inni kun maal isteejii tokkoffaa jedhama jechuudha. Yoo harkaan tuqee haa ta'u yoo jaalala haa ta'u arrabaan tuqee haa ta'u waan gurraan dhagee haa ta'u gara mataa isaatti fida. Gara mataa isaatti fida jechuudha. Acquire information ni barbaada walitti qabeessa bassabee fida. Okay. Amma akka fakkeenyaatti in artificial intelligence model these stages are represented by sensing layers. Isa kana naa qabattu. Inni kun maali? Sensing layeridhaan bakka buufama. Staging kun jechuudha. Staging maali? Acquiring of knowledge from a surrounding. Maashiniin maaliin galcha garuu information garaalee sensorii garaagaraatiin galcha. Maybe from by a keyboard or maybe from a camera or wantoota akkana kanaan information fudhata. Perceives information is from the surrounding. Mapping human thinking to artificial intelligence inni jennu isa kana. Dandeettii ilma namaa yaaduu ilma namaa sana gara maashinaaf fiduu. Jalqaba irratti maashinni maal godha? Odeeffannoo guurachuu qabu. Fakkeenyaaf algoritmii geemii tokko taphatu yoo inni algoritmii sana akka odeeffannoo inni gaafa odeeffannoo fudhate sun irra dhaabbatee akka dalagu yoo hin goone maal ta'u jechuudha. Dalaguu hin danda'u jechuudha wanna sana dalaguu hin danda'u. Kana jechuun maali? Input yoo hin goone outputiin argattu jechuudha. Koompitara amma kalkuleetara fayyadama. Kalkuleetara irratti immoo antana gaafa 3 baay'isuu 4 5 baay'isuu jira lakkoofsa kana waliin baay'iste otoo kana waliin hin baay'iste outputiin argattu. Sababa kana odeeffannoon guuramuu qaba jechuudha. Jalqaba irratti waan saarja first stage stage lamaffaa laallu. The second stages of mapping human thinking so artificial intelligence are
related to interpreting or evaluating input data. Wanta gali sana xinxalu gamaggamu sana irratti jechuudha. Making decision godhuudhaaf gamaggamu sana irratti xinxalu jechuudha. Ilmi namaas akkas godha. Maashiniinis garuu wanta wanni keessatti sensing layer keessatti hojjetame sana fidee gamaggama. Layering kun maal jedhama? Interpretation layers jedhama. Interpretation layer jedhama. Inni kun wanta sana wal cinaa qabee kan madaalu data store godhee qabu sanaa waliin information fudhatee kana wal cinaa kan ittiin qabu jechuudha. Inni biraa third stage are what? Taking actions or making decision. Wanta fudhatee interpret godhe sana irratti maal godhu? Hojii wayii gaggeessuudha yookiin outputii baasuudha yookiin hojii wayii hojjechuudha. Inni kun maal keessa layer kam keessa ramadamaa yoo jenne maali? Interacting layers performing necessary tasks. Maal jedhamee qoodama? Maal jedhamee layer kam keessa? Interacting layers. Yookiin wanta inputii godhame sanaaf react godha yookiin deebi'eetti wallol yookiin immoo outputii baasaa making decision. Sababa kanaa maal jedhama? Interacting layer jedhama jechuudha. Okay. Yaada ilma namaa akkamitti akka ilmi namaa yaadu gara maashinaatti fiduu inni jennu isa kanaadha jechuudha. As keessatti gara maashinaatti fiduu waan jennu maali? Algoritmii yookiin proogiraama waan tokko evaluate godhuudhaaf barbaachisu qopheessina stage lammaffaa kana keessatti. Stage sadaffaa kana keessatti garuu wanta sanaaf wanta barbaachisu outputii barbaachisu sana kan baasu algoritmii akkasii yookiin maashina wanta duraan qabu wajjii wal cinaa qabee waan sana baasu ittiin qopheessina jechuudha. Mapping human thinking to artificial intelligence are these ones. The next ones are influencers of artificial intelligence. Maali miidhama artificial intelligence? What does mean the challenge or what is the challenges of artificial intelligence? Challenge in artificial intelligence maali isa jennuunidha. Yeroo ammaa kanatti big data jira. Structured data versus unstructured data. Structured kan ta'ee fi unstructured kan ta'e daataan baay'ee jira. Daataaleen jiran baay'achuun kun artificial intelligenceedhaaf maali? Challenge develop godhuudhaaf artificial intelligence develop godhuudhaaf more challenge one. Another one is advancements in computer processing speed. Computer processing speed in CPU computer advanced taajir. Speed in baay'ee dabalaas kan jiru amma saffisa guddaa kan qabataa jiru. Artificial intelligence maashina kanaa wajji artificial intelligence CPU kanaa wajjin central processing unit computer yookiin computer processing system kanaa waliin deemuunis ulfaataa jira yeroo ammaa kanatti. Ammallee cloud computing and API. Cloud computing yoo jennu asitti isiniif ibsaa. Sana dura garuu isa kana emerging of data science. Yeroo ammaatitti data science waan baay'achaa jiruuf wanni artificial intelligence itti influence jechuudha dubbisu. Waa'ee data science maal akka ta'e chapter 2 irratti tuqeen jira. Irra deebi'uun barbaachisu chapter 2 sana iddoo deebitanii ilaaluu dandeessu. Okay, let us explain about cloud computing now. Cloud computing in short, general terms that describes the delivery on demand services usually through internet. Wantoonni yeroo ammaa kana kan internet keessa galakkisnu on pay per use basis qilleensa irratti wali gurgurruun akkasumatti immas internet irratti ol keenya irraa baran social media ta'uu viidiyoo garagaraa ta'uu internet irratti store goonu cloud computing jedhama jechuudha. Cloud computing jechuun internet irratti wantoota kana kan oloo hidhuu jechuudha. Cloud computing wal qabatee concepting gabaabuu jiru kana sabraa dabalataan isin ibsaa yeroo biraatti. Okay, now for now artificial intelligence applications. Artificial intelligence application ilaal. Eessa keessatti artificial intelligence fayyadamna kan jiru ilaal. Gabaabsinee jechuudha. Artificial intelligence in agriculture, in education, finance, e-commerce warreen kanneen hunda keessatti artificial intelligence ni fayyadamu. Education keessatti akkamiin fayyadamu? Fakkeenyaaf viidiyoon asirratti isin hojjechaa jirrutti viidiyoon sun bareedee akka isin mul'atuuf wantoota artificial intelligence garagaraa itti dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf silkii fudhadhaa. Silkii keessatti voice recognition, face recognition hin jira. Warreen kun artificial intelligence education keessatti barbaachisa. Agriculture keessatti, finance keessatti warreen kun hundi artificial intelligence ni barbaachisa. Artificial intelligence gaafa jennu kallattii robotics qofa yaadina. Robotics qofa yaadina.
algorithm silki keenya keessa jiru fakkeenyaaf sagalee keenya kan understand godhu akkasumatti immaas fuula keenya ilaalee kan recognize godhe password diban warreen kun hundinuu algorithm artificial intelligence ti. Geemiin koompitara keessatti koompitara waliin ati taphattu koompitara algoritmiin san maali akka namaa ta'ee koompitara san si waliin taphata. Maal waan qabu artificial intelligence algorithm artificial intelligence yookiin system artificial intelligence waan qabuuf kanaaf artificial intelligence robotics bakka namaa buutee akka namaan kaatee deemtu ofeettanii kan ilaalan isin jechuu barbaadeeti. Okay, warreen kun artificial intelligence machines or applications as keessatti nuuf hojjetaa jiru artificial intelligence. Okay, let me give 4 questions for you for evaluating yourself. These 4 questions are needed. Okay, ofuma keessanii ofuma jaaltu gaafileen haga kana yaalii godha. Maal waan baratta ammaan tana viidiyoo kana keessa ilaalleerraa konseptii isaa hubattanii artificial intelligence maal jechuudha. Artificial intelligence types classified based on capability yennu maalidha. Akkasumatti immas listed types of artificial intelligence based on functionality list gootee describe goona. Akkasumatti immas application on artificial intelligence in eessa akka fayyadaman where we use artificial intelligence application isa jennu ni ilaaltu kana fakkaata. Okay, yoo gaafiin jiraate gaafachuu dandeessu. Thank you for watching. Namni miseensa channel keenya hin ta'inillee subscribe nuuf godhaa, share, comment, like godhaa. Yaadaa fi comment keessa laallee ammallee viidiyoo itti aanu qabannee isinii dhufna. Yaada keessaniif comment share godhuudhaan nu bira dhaabbataa. Gaafii yoo jiraate emailii kana fayyadamtanii na gaafachuu dandeessu yookiin immoo karaa commentiinis isiniif hin deebisaa. Baay'ee galatoomaadha. Isiniin jaalladha. Naaf jiraadha. Thank you for watching.